Harka fuunee Shamaa akkam jirtu hordoftoota Qubee TV oduu qubeen isinitti himaa oduu waliin an Sablee Alamuuti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamudii fi pirezidaantii Keeniyaa William Ruto waliin mari'atan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed walgahii hooggantoota IGAD kan Jibuutitti gaggeeffamaa jiru cinatti pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamudii fi pirezidaantii Keeniyaa William Ruto waliin mari'achuu isaanii ibsan. Ministeerri muummee odeeffannoo fuula marsariitii isaanii irratti barreessaniin faayidaalee fi yaaddoowwan waloo keenya tilmaama keessa galchuun gufuuwwan waloo ta'an injifannoon ce'uuf Itoophiyaan tokkoon biyyoota waliin walitti dhiyeenyaan ni hojjetti jedhan. Ministeerri barnootaa qormaanni ba'uu qaama sirna barnootaa biyyattii ta'uun kan itti fufuu ta'uu beeksise. Addisuu Muluutu qindeesse. Ministeera barnootaatti Daayirikteerri olaanaa dhimmoota akaadaamii Dr. Eebbaa Mijanaa ibsa dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf kennaniin eebbi barattoota yuunivarsiitii haala qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fi qormaata ba'uu waliin walirra hin buuneen raawwatamuuf karoorri qophaa'eera jedhan. Qormaanni bahinsaa barattoota yuunivarsiitii adoolessa 3 hanga adoolessa 8 2015tti kan kennamuu fi qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa immoo adoolessa 17 irraa eegalee kan kennamu ta'uu Dr. Eebbaan himan. Yuunivarsiitiiwwan qormaata bahinsaa booda akkasumas qormaata kutaa 12ffaa erga xumuranii booda akka filannoo isaaniitti barattoota isaaniif sagantaa eebbaa gaggeessuu akka danda'anis ibsan. Bara kana barattoonni gara 180 ta'an qormaata bahinsaa fudhachuuf qophaa'uu isaanii himuun qormaanni bahinsaa qaama sirna barnootaa biyyattii ta'ee akka itti fufu erga himanii booda qormaata bahinsaa bara kanaaf qormaanni gosa 280 qophaa'uu Dr. Eebbaan beeksisan. Barattoonni qabxii 50 fi isaa ol galmeessan akkaataa qajeelfama kanaan qormaata kana akka darbanis ibsanii jiru. Qormaanni bahinsaa guutummaatti toora intarneetii waan kennamuuf maqaan barattootaa gara wiirtuu odeeffannootti ergamuus dabalanii himan. Dr. Eebbaan barattootaaf qormaata kanaaf lakkoofsi eenyummaa adda ta'e ni kennama jechuun lakkoofsa isaanii kenname irratti hundaa'uun qormaata karaa onlaayinii akka fudhataniif kan isaan gargaaru hojiin hubannoo uumuu barattootaaf kan kennamu ta'uu itti dabaluun himanii jiru. Qormaata bahinsaa kanaaf barattoonni akka qophaa'aniif yuunivarsiitonni qormaata moodelaa kennaa jiraachuu isaanii beeksisuun qormaata kana irratti hundaa'uun hanqina jiru sirreessuuf qophiin taasifamuu isaa fi of eeggannoon barbaachisaa taasifamuu eeran. Milkaa'ina hojii kanaafis dhaabbanni Itiyoo Teleekoom tajaajila elektiriikii Itoophiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin wal ta'uun hojii gaggeessaa jiraachuus dubbatan. Qormaata bahinsaa kanaafis meeshaaleen barbaachisoo ta'an kanneen akka kompiitara, tajaajila intarneetii fi jenereetaroonni qophaa'uu isaanii Dr. Eebbaan itti dabaluun himanii jiru. Torban darbe keessa kitaabonni afaan Oromootiin barreeffaman lama kan mata dureen isaa Seexa Dhalootaa fi kan koo anaaf jedhu magaalaa Buraayyuu hoteela Guuteetti eebbifame. Beekanii Taakkalaa dabalata qabdi. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa kitaabni biraan kan koo anaaf jedhu kan dargaggoo Diinaas Warquun barreeffame achuma magaalaa Buraayyuu hoteela Guuteetti eebbifamee jira. Barreessaan kitaabichaa dargaggoo Diinaas akka jedhetti Oromoon akkanatti walitti dhufee seenaa, aartii fi ogbarruu isaa dubbachuu miti ani Oromoodha jedhanii akkasumas dachee Oromiyaa kana irratti ani Oromoodha jennee afaan guunnee akka dubbannu kan nu taasisan warra Oromummaaf aarsaa lubbuu nuuf kaffalan warra dhiigaa fi lafeedhaan asiin nu gahan akkasumas nuti dhaloota qubee jedhamnee akka waan keenya barreessinuu fi waan keenya weellisnu akkasumas waan keenya dubbisnu kan nu taasisan gootota keenya mirree warra achi buuteen isaanii dhibaman warra lubbuu tokkitti aarsaa nuuf kennan warra Oromiyaa dhiigaan nuuf sararan maal ta'e? Hundee natti maa deemika? Gootota keenya mirree warra achi buuteen isaanii dhibaman warra lubbuu tokkitti aarsaa nuuf kennan warra dachee Oromiyaa dhiigaan nuuf sararan akkasumas lafee isaaniitti cabsanii nu jabeessuun nuti akka kanatti akka walitti qabamnu kan nu taasisan gootonni keenya darban warra nuuf jedhanii lubbuu dhaban galanni kan isaaniiti jechuudha. Galanni kan isaaniiti jechuun dubbate. Kitaabni kuni akkuma waliigalaatti seenaa uummanni Oromoo qabu duudhaa, safuu akkasumas haala jireenyaa sirna gadaa keessatti qabatuu fi barteewwan yookaan duudhaaleewwan durii kaasee ittiin jiraachaa jiru kan calaqqisiisudha. Akkasumas kitaabni kuni dhaloonni aadaa ittiin jireenya sirna gadaa kan agarsiisuu fi wanna irraa baruu qaban kan barsiisu akkasumas gara fuulduraatti maal yookaan seenaan kun akkamiin kaawwamuu akka qabu kan agarsiisudha jechuudha. Kanaaf dhaloonni yookaan namoonni baratan barreessitoonni ta'ee qorattoonni kitaaba kana fudhachuudhaan yookaan dubbisuudhaan beekumsa waa'ee Oromummaa kana akka gabbifatan waan akka inpuutii yookaan ciicata tokkotti fayyadu wanta ta'eef namoonni dubbisanii beekumsa akka irraa argatan yaadee barreessa jechuudha.
Seexaa dhalootaa jechuun seexaa jechi jedhu hamilee jechuudha. Akka waan onnachiisuu jechuudha. Kakaasu. Seexaa dhalootaa jechuun hamilee dhalootaa jechuudha. Dhaloonni dur darbee hamilee akkamii qabaa? Dhaloonni ammaa'u. Kana jechuun uummanni Oromoo Oromduroon duudhaa fi qabeenya mataa isaa kan ittiin jiraachaa ture aadaa gabbataa akkasumas sirna ittiin bulmaataa sirna gadaa mataa isaa kan addunyaa irratti ittiin beekamu qaba. Kana dhaloonni amma jiran amileeffataniitu akka duudhaa kana kunuunfatan aadaa isaanii akka kunuunfatan jireenya hawaasummaa uummanni Oromoo dur waliin qabu akka gabbifataniitu gara fuulduraatti tursiifatan waan akeeku waan ta'eef kitaaba kana yeroon barreessu uummanni Oromoo maaliin addunyaa irratti beekama haala kamiin jiraachaa ture amma hoo kan jedhu kana waan of keessatti qabateef gootota Oromoollee kanneen seenaan isaanii ba'eetoo akka gaariitti miidiyaa yookaan immoo barreeffama gurruutiin hin beekamiin dhaloonni seenaa isaanii akka baraniif yaadamee jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa kitaabni biraan kan ko'anaaf jedhu kan dargaggoo Diinaas Warquun barreeffame achuma magaalaa Buraayyuu hoteela guuteetti eebbifamee jira. Barreessaan kitaabichaa dargaggoo Diinaas akka jedhetti Oromoon akkanatti walitti dhufee seenaa, aartii fi ogbarruu isaa dubbachuu miti ani Oromoodha jedhanii akkasumas dachee Oromiyaa kana irratti ani Oromoodha jennee afaan guunnee akka dubbannu kan nu taasisan warra Oromummaaf aarsaa lubbuu nuuf kaffalan warra dhiigaa fi lafeedhaan asiin nu gahan akkasumas nuti dhaloota qubee jedhamnee akka waan keenya barreessinuu fi waan keenya weellisnu akkasumas waan keenya dubbisnu kan nu taasisan gootota keenya mirree warra achi buuteen isaanii dhibaman warra lubbuu tokkitti aarsaa nuuf kennan warra dachee Oromiyaa dhiigaan nuuf sararan akkasumas lafee isaaniitti cabsanii nuun nu jabeessu nuti akka kanatti akka walitti qabamnu kan nu taasisan gootonni keenya darban warra nuuf jedhanii lubbuu dhaban galanni kan isaaniiti jechuun dubbate. Sagantaa Oromoo hojjechuu miti Oromoon akka kanatti walitti dhufee seenaa aartii ogbarruusaa dubbachuu miti ani Oromoodha jedhanii akkasumas dachee Oromiyaa kanarratti biyya Oromiyaa kanarratti ani Oromoodha jennee akka dubbannuuf akka afaan guunnee dubbannu kan nu taasisan warra Oromummaaf aarsaa lubbuu nuuf kaffalan warra dhiiga fi lafeedhaan asiin nu gahan akkasumas nuti dhaloota qubee jedhamnee akka waan keenya barreessinu akka waan keenya weellisnu akkasumas akka waan keenya dubbisnu kan nu taasisan gootota keenya mirree warra achi buutan isaanii dhabaman warra lubbuu takkitti aarsaa nu kennan warra dachee Oromiyaa dhiigaan nuuf sararan akkasumas lafee isaanii itti cabsanii nuun nu jabeessanii akka kanatti walitti qabannu kan nu taasisan gootonni keenya darban warra nuuf jedhanii lubbuu dhaban galanni kan isaaniiti ammas isaan galatoomanii ayyaantummaan isaanii nufaan haasa'u jedha. Naannoo kibba lixa Itoophiyaatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne ajajaa poolisii tokko ajjeesan. Naannoo kibba lixaatti haleellaa hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen konkolaataa magaalaa Miizanteeppii irraa gara aanaa Godaree magaalaa Meettiitti imalaa ture irratti raawwataniin ajajaan poolisii aanaa Godaree yoo ajjeefamu poolisii tokko irratti miidhaan qaamaa cimaan ga'e. Koomishiniin naannoo Gambeellaa gargaaraan inspektaraa ittisa yakka aanaa Godaree kan ta'an Obaangaa Udoon giwabeeffachuun akka gabaasetti haleellaan kun naannoo kibba lixaa aanaa Yaakii keessatti naannoo Baayyaa jedhamuun beekamutti dilbata kaleessaa waxabajjii 4 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala naannoo sa'aatii 1 walakkaatti raawwatame jedha. Poolisiin miidhaan irra ga'e kunis yeroo ammaa hospitaala Teeppiitti yaalamaa akka jiru gabaasni kun hime. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma gara oduu biyya alaatti dabarra. Durataan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Sudaan keessatti nagaa fiduuf deeggarsa taasisaa jiru itti fufaa jedhan Leensaa Hordofaa dabalata qabdi. Yaa'iin abbaa taayitaa misooma mootummoota giddugaleessa 10ffaa Jibuutiitti gaggeeffamaa jira. Koora kana irratti barreessaan olaanaa IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo, dura ta'aa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed, hooggantoonni fi qondaaltonni biyyoota miseensa IGAD ta'an argaman. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi jilli isaanii konfiraansii kana irratti hirmaachaa jiru. Biyyoonni miseensa IGAD walitti bu'iinsa Sudaan keessatti uumame xumuruuf itti gaafatamummaa naamusaa fi seenaa qabu kan jedhan barreessaan koomishinichaa Dr. Warqinaa Gabayyoon nageenyi waaraan Sudaan keessatti akka bu'uuf deeggarsi keenya itti fufaa jedhan. Yaa'ii kana irratti dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed gama isaaniin gamtaan Afrikaa Sudaan keessatti nagaa buusuuf deeggarsa taasisaa jiru kan itti fufu ta'uu himan. Dura taa'ichi konfiraansii kana irratti akka jedhanitti Sudaan keessatti walitti bu'iinsi ammas itti fufee jiraachuu fi lammiileen Sudaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu ibsuun gamtaan Afrikaa walitti bu'iinsa uumame kanaaf furmaata kaa'uuf carraaqqii cimaa taasisaa jiraachuu dubbatan. Biyyoota miseensa gamtichaa fi biyyoota idil addunyaa dabalachuun
Muummeen ministeera Xaaliyaanii duraanii Silvio Berlusconi du'aan boqotan. muraasa dura miseensummaa gamtaa Afrikaa irraa akka guramtes heeran. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Afrikaa Sudaan keessatti nagaa buusuuf deeggarsaa fi tumsa gochuuf qophii ta'uusaa ergamtuun addaa gaanfa Afrikaa Haannaa Serwaateetee ibsan. Yaa'icha irratti waliigaltee nagaa Itoophiyaatti mallattaa'ee fi filannoo pirezidaantummaa Somaaliyaatti milkaa'aa ta'e akka fakkeenya hojii gaariitti heeramee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii nagaa fi misoomni itti fufiinsa qabu Afrikaa bahaa keessatti akka uumamuuf deeggarsa taasisu cimsee kan itti fufu ta'uu ergamtuun addaa kun ibsan. Michoonni gamtichaa kan idil addunyaarraa yaa'icha irratti argaman sirna baniinsa konfiraansichaa irratti haasaa taasisaniin tattaaffii gamticha Afrikaa bahaa keessatti nagaa fi misooma walitti fufiinsa qabu fiduuf eegallee deeggaruu kan itti fufu ta'uu ibsan. Hooggantoonni fi qondaaltonni biyyoota miseensa IGAD walga'ii IGAD 10ffaa Jibuutiitti gaggeeffamaa jiru kana irratti hirmaachaa jiran dhaabbatichi hojii Afrikaa bahaa keessatti hojjetaa jiruu fi dubdeebii inni kenne dabalatee dhimmoota biroo adda addaa irrattis gorsa akka kennutu ibsame. Muummeen ministeera Xaaliyaanii duraanii Silvio Berlusconi du'aan boqotan. Silvio Berlusconi dhibee kaanserii dhiigaan qabamuun yaala irra kan turan yoo ta'u umurii waggaa 86ffaa isaaniitti addunyaa kana irraa du'aan boqotan. Silvio Berlusconi bara faranjootaa bara 1994 hanga 1995 bara 2001 hanga 2016 akkasumas bara 2008 hanga bara 2011tti muummee ministeeraa ta'uun Xaaliyaanin bulchaniiru. Muummeen ministeeraa Scotland duraanii Nicola Sturgeon fi gareen isaanii yakka maallaqa mootummaa seeraan ala saaman jechuun shakkaman to'annoo jala oolan Waariyoo Diida. Ministeerri muummee Scotland duraanii Nicola Sturgeon waggoota dhugaaf siyaasa biyyattii Hoolaantummaan hoogganaa akka turte yoo taatu guyyaa kaleessa poolisii paartii biyyaalessa Scotland kan amma biyya bulchaa jiruun yakka seeraan alaan qabeenya biyyattii saaman jedhuu fi siif gareen isii qaqqabamuun dhaaglan. Nicola Sturgeon garee isaanii gaafa aangoo gubbaa jiranitti guddoo beese mootummaa butachuun saaman kan jedhe mootummaan Scotland kaammaa biyya bulchuu jiru gareen tun waan harge cufayyuu guure mandhaadhaye. Dubbiin tun dubbii leenci jaarboon biliqms jedhaniin kan wal fakkaatu yoo taatu gareen uwwitti Nicola jedhamtu tana yeroo hammaa Scotland keessa lubbuu harkaa huufin qabduu jedhan. Akkasumallee duub Nicolaan dubbii rabbiin na balleessinna an beesetan hin guurranne jechuu yooyyuu mormatu mootummaan biyya bulchuu jiru himmoo gurrisiin dhageen hin qabne jechuun jaartii lubbuu keessa baasuu jira. Akkasumallee Nicolaan beesetan kophaa hin nyaanne dhiirsa isii kan yeroo sunii qondaal biyyattii turu waliin nyaatan jechuun akka jajjabaa himatamuu jirti. Poolisiin Scotland akka jedhutti Nicola Sturgeon dubartii umurii waggaa 52 qorannoo maallaqaa fi faayinaansii paartii biyyaalessa Scotland keessa gaggeeffamee jiruun wal qabatee shakkamuun to'annoo jala yaayoltee jedhan. Akkasumas gaaf biyyi bulchaa turtetti beese mootummaa akka horii abbaa isii irra dhaaltetti fayyadamuun jaallan isiillee cufa fayyadamsiifti kan jedhe sarkaalli Scotland kan amma waan nusi gooniin agar jechuun itti dhaadachuu jira. Dhimma kanaan wal qabatee gareen Nicola Sturgeon kan ta'e qondaalli biyyattii duraanii Peter Murrell yakka kanaan gaafatamuu jiraachuusaa poolisiin biyyattii yaayyuu dubbate. Beesetanitti cabsuun haatoo Nicola waliin kan nyaatan jedhame ka himatama hab Peter Murrell anilleen nyaanni jechuun akkuma Nicola Sturgeon kan mormachuu mormisatti fufan. Dhukkeerra kaasuun biyyattii Scotland qiyaamaa haatoo Nicola akka fakkeessite irra kooteen biyyattii beese nyaatan tan itti dhaltan jechuun warkan dubbo gurraatti garsiifte. Ministeerri jalqaba Scotland Nicola Sturgeon paartii biyyaalessa Scotland keessatti naamus maallaqaa badaa agarsiiftee jedhan. Akka nama biyya bulchuutti Nicolaan jalqaba hangoon isiin qabdu durtaa kaabinee yoo taatu adda durummaanii imaammata bocuuf qopheessuu keessattis gahee qabdi. Poolisiin Scotland ibsa guyyaa kaleessa baaseen immoo gahsiif gareen isiilleen immoo yaayyuu hidhamanii jedha. Daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin an Sabilee Alamuun ture qophiileen qubee TV afanitti fufu turtii gaarii.